السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن نجا جرتني فيا كيسني أنديت ناتشو سلام ناتشو يا يوتيوب فاميلي وتشي زاري عند شي سبسكرايب قبتشالهن አሁን 4 ወር ሆኖኛል አክቲቭ መሆን ከጀመርኩኝ በሱ በዚህ ዩቲዩብ መስራት ከጀመርኩኝ ግን ዩቲዩብን የከፈትኩት 3 አመት ሆኖኛል አራ ሰብስክራይቢ ኩመ ጉቴት ነንጅራ አልহামዱሊላህ ከኢቲያኑስ ንዴ መጀዴት ንያዳ ኦሶ የሮ ሁንደ ማሊ ጋቢ ፊማሊን ዱብ ኦልቲ ጀዳኒ የሮ ሁንደ ዋን ሲላ nu fayyada jenneetiin jenneratti wanna hingoonu focus hingoonu kana mootu isarratti xiyyeeffannaa hin qabnu jechuu barbaadeetini dhiyootana wanti ani balaaleffataa jiru tokko yoo jiraate TikTok irra waggaa 3 ture waggaa 3 keessatti sumuni naani saamne hin argine mallaqa isa irra argadhe takka hin jiru viewun namni silaala like hin godha akka gaarii silaala nama kuma digdamaa laallamuu danda'a sirritti ilaala garuu ana sistema wallaalee fi isatu sistema hin qabne ani hin beeku warra beektan komentii jalanaaf kaaya TikTok irratti sa'aatii makankee yeroo makankee yoo ka gubdu taate malee takka faayidaa hin qabu tokkoffaa akka namaaf hin kafalle as aggalaabatee garana gorgalchee garana garagalchee laaleetiin hin jiraan jechuudha I don't know waan hambise yoo jiraate natti himaa jedhee jira asumarratti jechuudha sirritti wanti hambise yookaan ammoo warri wantoonni babbane nuu qabu kaani hambise yoo jiraate wantoota babbanuu qabu hundaayyuu babbane jira garuu akkaataa qaba wannaa isaa qaba jechuudha yeroo baay'ee wannaa namarraa fudhata ani kan irraa fayyadame free sample meeshaa jarriti ergitee free kana ergitu jira refundable jennee ka refundable gaafanne kana yoo nuti gurgurre immoo qarshiin kenna nuuf deebi'utu jira kabra ammoo nu beesis jedhanii meeshaa sitti erganii achi boodaati meeshaa jara beesista meeshaa san jalatti yoo namoonni bibbitateetiin jedhe qarshii siifi saaba jechuudha san irratti komishinii sanin argatta garuu akkanaan meeshaa takkaan alatti meeshaa jarriti ergituun alatti akkanatti kopha jira TikTok shoppitu xiqqollee taatu waan agarsiise malee kun ani hin agar yoo giftii taate giftara yoo giftii taate yoo giftii taateen ala jechuu kiyye giftii namni sii kenneen ala yoo taate malee yookaan ammoo geemara ta'uu qabda yookaan ammoo sa'a 24 live irra ta'uu qabda warri irra fayyadamaa jiru warra taa'eetiin live irra ture achirraan immoo taapii fi copy linkii fi waan garagaraa gaafate achi booda akka namoonni kennuuf kan gaafatuun ala warroonni akka kennaa tijijjiiramuufis taate mana taa'ee waa daddalaguu barbaaduufis taate social meediyaan silaa nu haa guddatu platformiin nu haa guddatu jenneetiin yaannu osoo YouTube fi Facebook taate wayyaadha Instagram osoo taate jaraatu irra xiqqoo beeksisa jalallee yookaan beeksisa saniin waasii hisaaba jechuudha kana yeroon jedhu viidiyoodhaan TikTok irra maxxansee fi wantoota kontentii achirra dalagee osoo yeroo waggaa 3 hiisan guutuu kanarra dalagee har'a maybe wacha awrii kiyya 3 hiisan hin argadhaa jedhee yaada takka sa'aatii isarratti fixee fi waa meeqa dhabda dhugaa isiniin jedha waa meeqa dhabda sa'aatii dhabda maatii kan kee waliin hedduu dabarsuu hin dandeetu waa hedduu balleessite jechuudha especially waa hedduu si jalaa baduu danda'a yoo of eegaatiin hin daladdiinal YouTube'inis akkasuma YouTube illee jala teettee mataa kan kee itti uf cinqoo osoo hin taane yeroo argattetti viidiyoo naa mijaa jette waan akka vloogii kana yoo daladdeetiin hin jette sunu ta'uu danda'a jechuudha ansaniin godha jedheetiin itti amanamummaa qabaadhee osoo hin taane waan na keessa jiru waan taateef eega mana jiraadhee maaf hin dalanne jedhee gara YouTube'itti deebi'ee alhamdulillah kun nama kuma guuteetiin hin jira jechuudha kuma jechuun naannu guddaadha maaliif wachaaworilleen akkasuma bareeda deemaatiin hin jira kana yeroo jedhu waan nama fayyadnetti yeroo keessan hin gubina hin kafalu ani hoo xiqqaate namni tokko kan namni lama akka beeku barbaada jechuudha TikTokiin akka namaaf hin kafalle TikTokii yoo TikTok shoppii irra daladde
TikTok shop sanuu meeshaa isaanii seeraa yeroo dhufe viidiyoo bareedaa yoo irraddalan viidiyoo nama harkisuu irraddalan amma viidiyoon kiyya bareeda jedhee yookaan ammoo akka namni bitatu hin godha jedhee osoo hin taane hanga tokko ni yaala jechuudha. Hiyyaalallee namni sin bitata namni bitatu ammoo nama keenya osoo hin taane nama biraattu bitata saba biraattu bitata namoota biraa irraa arge malee namoonni keenya tokko jechuudha tokko ammoo obboleettiin teenya akka ani TikTok irratti meeshaa gurguru yaadattee meeshaa hedduu bituuf deemti nabbilbiltee meeshaa kanneen qabda itti na ergite warra akkasiitu jira warra keerii nama yaadu asumaani wallahi isii hedduu galateeffachuu ni barbaada viidiyoo biraa dammootu dalageetiin isin agarsiisuu barbaada meeshaa isin na ergite anammootu aadii siif godhe aadii kiyya san jala gasseenteetiin hin bitatte mana taa'ee paawundi 20 dalagachuu jechuun hagam paawundi 19 saantiima wayi dalaga naaf buuste jechuudha san jechuun waan xiqqaa miti waliif yaadu qarshii takka maan taane qarshii takka san maaliif namni biraa argata atuuyyuu argadhu jetteetiin nabbilbiltee bilbila kiyya waan qabdu ndee misra meeshaa akkana qabda ijoollee tiyyaaf meeshaa kanneen tooyii kanneen bituu barbaada hayyee jala sii kaana ergi linkiidhaan fidee jala kaahee fi asumaan immoo promootii isaanii godhe anis komishinii kiyya naaf kenne jechuudha isiin naaf hin kennine kanaaf kenne kaampaanichi garuu isiinoo bakka biraatii bitachuu dandeetti bakka biraatii nama biraatii irraan bitachuu dandeetti ammoo maal goote kuno linkina ergiteetiin as jala sila kakkaayinaan jettee meeshaa saniin akkasi bitatte jechuudha yeroo isiin na ergitee fi hangamta haga isiin bitatte isin agarsiisa kana namni keenya waliifuu yaadu viidiyoo kana laaluu miti jechuudha haga sanfaa wal gargaaruun jira anyway akka saagotaniif osoo hin taane wanta santu irra mallaqa qaba jechuu barbaadeeti yani please keessattuu warri biyya jirtanii fi warri biyya ambaa biyya arabaa jirtan TikTok irra gara YouTube fi Facebook irratti yoo kamala teettanii daladdan taate bilbilli harka keessa irra jira waan kana dalaguu barbaanna yoo kajettanii yaaddanii jirtan taate yookaan ammoo yoo itti jiraattan osoo eegaluu baattanii osoo dalaguu baattanii dasna jedhe garuu yoo mootu wanti biraa hin jirre carraan biraa hin jirre kona yoo fayyadame yoo jettanii sammuu keessan keessa yoo jiraate YouTube fi Facebook osoo daladdanii wayyi sanuu nama obsa qabu ta'uu qabdan sammuu keessan itti jeequu hin qabdan yoo ta'e yoo ta'uu baate mootu itti dhiisa kajettan ta'uu qaba isa biratti immoo dalagaa biraa qabaachuu qabdan እና akkanuma isiniin jedha dhugaa dubbachuuf YouTube illee akkasuma uf eeguu qabdan uf eeguu yeroo jedhu mataa keessan amansiisuu qabdan suuta haa guddatu viidiyoo yaada viidiyoo maraa jira maaliif gara YouTube ergine jettanii viidiyoo babbareedaa maxxansitan isin fayyada jechuudha an TikTok irraa hin bahe TikTok irraa hin dhufa live dhufuu danda'a yoo live dhufte wanni ati irraa sirraa deemu wanti si barreeffamu wanti waan hamilee si cabsu yookaan waan hin taane fi waan hin taane walii deebisaa ooluu irraa waan ta'eef xiqqoo TikTok live irraa of qusadhe jechuudha amma live irra akka dhufaatiin hin jiru Facebook YouTube dhaan akkuma argitan kan ammoo TikTok dhiisuuf murteessee hin jiru garuu meeshaa sababa meeshaa isaan TikTok shop dalaguu jecha hin dhufu ammoo waa qaba jedheetiin hedduu isarratti wannaa hin qabaadhu homaa wanni inni qabu hin jiru garuu yoo waa jiraatanii yookaan ammoo ani waa hambise yoo jiraate viidiyoo kanarrattu koomentii jala naa keettan jedhee yaada koomentii jala naa kaati kana hambiste kana baninaan jedha ani hundaayyuu argee jira irra taa'uu qabda laayivii turuu qabda yeroo hedduu isaaf kennuu qabda akkasuma waan akkasiiti YouTube namoota viidiyoo bareedaa qabaattee yookaan vloogii bareedaa daladdee torbaanitti guyyaa takka yookaan torbaanii guyyaa lama guyyaa sadii yoo gadhiiste jiruu tanteeta biraa yoo oofataatiin hin deemte irra wayyaadha jedhee yaada har'a viidiyoon kiyya kana fakkaataa garuu kan waan nama fayyadu irratti akka ትኩረት ጎኑ yookaan ammoo xiyyeeffannaa goonuu isiniin jedha viidiyoo kana amaariffaan illee dalaga jedhee yaada viidiyoo haasaya kana amaariffaan isin deebisan yeroo baay'ee wanti ani konkolaataa keessa taa'eetiin dalaguuf bakki naami jaa'u takka yoo jiraate konkolaataa keessaa fi after yeroo ijoollee mana barumsaa geesseen ala mana keessatti sagaleetu jira ijoolleetu jira yookaan ijoolleetu xiqqoo jira bakka naaf comfortable miti jedhee waan yaaduuf as taa'eetiin viidiyoo isinii mara kan akkasin naa hubadha
yeroo hunda bakki hedduun naami jaa jedhe yaadu bakka kana jechuu barbaadeeti. Nagaa keessa jiraadhaa. Yeroo bira walitti deebina. Nagaan tura. Galatooma. Hin irraanfatina subscribe fi like comment illee. Bye.